Nagaan hunda keessaniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaadha, galata Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyo Waaqa isa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Inni nu gargaare guyyaa miidhagaa kana guyyaatti immoo Waaqayyo waaqessinu inni nuu kenne. Waaqayyumti mataan isaa bara baraan haa eebbifamu, haa jajamu, ololaa jedhu. Egaa bara jireenyaa namaatti Waaqayyo daarii gochuusaa kan jedhumu har'aa. Waaqayyo nu gargaaraa. Kutaa 13 bishaan badiisa guddaa yookaan qaroomina isa jalqabaa irratti firdii Waaqayyoo mul'ate kan jedhamu ilaallachaadha. Qaroomina jalqaba ture irratti firdii Waaqayyoo mul'ate. Seera uumamaa boqonnaa 6 keessattuu amala addunyaalessaa faalame kan jedhu kana waliin ilaalla. Kutaa 13ffaa dhagaa kanarratti xiyyeeffannaa. Dhaggeeffadhaa, barreeffadhaa, gaaffii qabaattan koottaa akkasumas immoo dhaloota birootiif sheer godhaa, haa dhaggeeffatanii, haa eebbifamanii, jireenya isaanii achi keessatti haa ilaalanii. Isiniin jedhaa mee kutaa tokkoon isinii dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1. Yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanitti durboonnis yeroo dhalataniifitti warri waaqarraa ilmaan waaqayyo jedhaman durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fo'atanitti fuudhanii haadha manaa godhatan. Yommus Waaqayyo, namni akkuma foonicha isaa uffate sana waan ta'eef hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatin. Barri jireenya namaas waggaa 120 haa ta'u jedhe. Bara sanatti isa booddees gootonni hojjedhaa fi humnaan fagoo nama caalan biyya lafaarra turan. Jagnoonni bara durii maqaa qaban kun erga warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhaman durboota namootaa bira ga'anii isaan irraa ijoollee godhatanii argaman. Waaqayyo yommus jal'inni namaa lafarratti baay'achuusaa, wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuus jal'aa duwwaa ta'uusaa in arge. Waaqayyo nama lafarratti uumuusaa in jibbe, guutummaa garaa isaatiinis in gadde. Gadda Waaqayyo isin hin godhin Waaqayyo. Waaqayyo nama ani uume lafarraa nana ta'a. Nama horii, qe'ee, bineensa, wanta lafarra munyuuqu, warra qilleensa keessa balali'anis akkasuma nan godha. Anoo isaan uumuu koo jibbeera jedhee. Lakkoofsa 8. Nohi garuu Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame jedha. Waaqayyoon faara tolaan nu ilaalu obboloota koo. Kadhannuume Waaqayyoon immoo barii kan akka nu barsiisu. Galannii fi ulfinni, jajamuun, waaqeffamuun, ol jechuun abbaa bara baraa, mootii dhugaa, mootii hin jigne, mootii hin kufne, mootii haqaa, mootii firdii qajeelaa, mootii dhugaa, mootii madda dhugaa taate, mootii firdii dhugaa fi madda dhugaa taate, Waaqa keenya, abbaa keenya, gargaaraa keenya, oolchaa keenya. Ganama kanaan maqaa kee jajanna, maqaa kee ol kaafanna, maqaan kee ololaa jedhu, maqaan kee ajajamu. Yakkaa keenya, balleessaa keenya, irra daddarbaa keenya hundumaa, kan koos kan dhaloota sagalee kana dhaga'anii hundumaas fuuldura kee jira. Nurraa haxaa'i, nu qulqulleessi. Abbaa yerichaa, abbaa sabichaa, hafuura qulqulluu, abbaa sagalichaa, abbaa waltajjichaa, maqaa Yesuus Kiristoositiin hafuura Waaqayyoo, hafuura qulqulluu. Waaqayyo kan taate ati nu jidduutti mul'adhu. Obboloota koo anas sagaleen kee gara hubannaatti, gara jijjiiramaatti, gara si beekutti, gara siif jiraachuutti nu haa fidu. Sossobbaa barsiisa sobaa bara kanarraa baanee jireenyatti qabamne akka jiraannuuf ija keenya isa keessaa nuuf bani. Anas nama dadhabaaf xiqqaa na gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa torbee darbe kutaa 12 yaadattuu ta'ee Waaqayyoon nu gargaaree
boqonnaa 5 ilaallee turre. Seera uumamaa boqonnaa 5 seenaa sanyii abboota bishaan badii turanii hidda sanyii Addaam warra jedhaman ilaallee ture yaadattoo ta'e. Hidda sanyii Addaam warra jedhaman kun immoo achi keessattuu fakkeenyaaf Abeelii fi Henook fudhanne. Abeel uumama boqonnaa 4 irratti aarsaa Waaqayyo jaalatu, aarsaa Waaqayyotti gammadu, aarsaa Waaqayyoof haara tolaadhaan ilaalu akka inni dhiyeesse. Aarsichi immoo garaagarummaa kan Qaayaan irraa aarsaa garaagaraa ta'e otoo hin taane inni kun hoolaa dhiyeessee, inni kun midhaan dhiyeessee lachanuu Waaqayyo fuulduratti fudhatama kan qabaatanidha. Garuu lapheen itti Qaayaan dhiyeesse Waaqayyo fuulduratti jibbamee, lapheen itti Abeel garuu dhiyeesse Waaqayyo fuulduratti fudhatama akka argate kaasnee turre. Akkasumas waa'ee Henook adeemsa isaa Waaqayyo wajjiniin taasiseedha. Adeemsa isaa, jireenya isaa, ilaalcha isaa, waan hunda isaa Waaqayyo wajjiniin nama taasise, nama qajeelaa akka ta'e sirriitti ilaallerraa. Keessattuu Waaqayyo amanatee akka inni jiraate, abdii sagalichaatti akka amane, Waaqayyo wajjiniin qulqullummaan jiraachuuf waan isarraa eegamu hunda akka agarsiise. Dhaloota Waaqayyoon sodaanne jidduutti dhugaaf dhaabbachuu isaatiin jireenya kana akka jiraate. Haala ulfaataa keessatti, haala qoromsa ta'e keessatti garuu dhugaadhaaf akka jiraate. Yeroo tokko namoonni ani kophaa kootti hafeera jedhu. Ani kophaa koo kaadhee maalan godhe? Dhugaadhaaf jiraadhu. Kophaa kee miti. Gaafa dhugaaf dhaabbattu Waaqayyoon samiif dachee uume si faana jira. Baay'ina namootaa, gaaggaata namootaa baay'ee isaan barbaadin. Kanaafuu Henook kun cubbuu dhalootaa bara sanaa akka mormu, Waaqayyo akka gammachiise sirriitti kaasnee turre. Nutis immoo amantoonni bara kanaa keessummaa ta'uu keenya hubachuu akka qabnu, akka Henook dhaloota bara hamaa kana jidduutti immoo jireenya Waaqayyo kabachiisu jiraachuun dirqama keenya akka ta'e torbee darbe kutaa 12 irratti ilaalleerra jechaadha. Har'a immoo bishaan badiisa guddaa ilaalla jechaadha. Egaa uumama boqonnaa 1 irratti Waaqayyo nama uumuu isaati argitu. Uumama boqonnaa 1 irratti Waaqayyoon uumama uumuu isaati argitu. Nama bifaaf fakkeenya isaatiin 1:26 irratti uumuu isaati argitu. Uumama boqonnaa 2 immoo nama sana biyyee lafaarraa tolchee waan namaaf barbaachisu mirgaaf dirqama namaa akka inni tolche argitu. Uumama boqonnaa 3 irratti garuu bofti gara namaa dhaqee iddoo Waaqayyo isaan kaa'e irraa akka isaan baase argitu. Achiin booda Waaqayyoon firdii akka isaanitti farade. Kufaatiin sun firdii namarratti, uumama irratti fide argitu. Uumama boqonnaa 4 irra dhuftanii gaafa laaltan garuu aarsaa argitu. Addaamiif Hewaaniif Abeeliif Qaayeen namoonni dhaman dhalatanii aarsaa Waaqayyoof yeroo dhiyeessanitti Waaqayyoon aarsaa Abeeliif gara aarsaa isaa akka dhaqe, Qaayaanii fi garuu aarsaa isaa akka hin ilaalle gadi fageenyaan argitu. Kanarraa kan ka'e Qaayaan kun fuuldura Waaqayyootiin bahee jedha. Magaala ijaaree jedha. Gaa'ela dhaabbatee ilma argatee, ilmi isaa sun Henoos jedhama ture. Maqaa ilma isaatiitiin magaala ijaaree jedha. Magaala sana keessa dhaloonni turan warra sibiila tuman, warra meeshaa muuziqaatiin beekaman turanii jedha. Qabeenya qabu turanii jedha. Obboloota koo namni karaa Waaqayyoo irraas goree qabeenya biyya lafaa kanaan saksiidid gochuu danda'a. Kanaaf qabeenya qabaachuun keenya mallattoo Waaqayyo wajjiniin jiraachuu keenyaa miti. Dhaloonni baay'een bara kana kan gowwoomaa jiru kanaadha. Waaqayyo wajjiniin jiraachuun Waaqayyo wajjiniin jiraachuudha kalaas. Waaqayyo wajjiniin jiraachuu jechaan argachuu fi dhabuu keessatti, gaddaa fi gammachuu keessatti, haala mijatuu fi hin mijanne keessatti sagalee Waaqayyoo irra dhaabbachuu jechaadha. Waaqayyoof jiraachuu jechaan. Malee qabeenya qabaachuun keenya Waaqayyo wajjiniin jiraachuun mallattoo, qabeenya dhabuun keenya Waaqayyo irraa adda bahuudhaaf mallattoo miti. Dhaloonni baay'een bara kana kanaan sossobama waan ta'eef. Maatewos 4 fi Luqaas 4 gaafa fudhattanii dubbistan Gooftaa Yesuus Kiristoos halkan 40 fi guyyaa 40 yeroo soomee sagadetti seexanni gara isaa dhufeera yaadattoo ta'e. Gara isaa dhufee maal jedheen? Ati yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate jedhee gaafii gurguddaa 3 gaafate. Gaafii 3 gaafate sana keessaa tokko maalidha? Qabeenya addunyaa kanaa, mootummoota addunyaa kanaa ulfina isaanii daqiiqatti itti agarsiisedha. Baqisbataa isayyoo yoo ati kuftee naa sagadde isaan kan hundumaa siifan kennaa jedheen jedha. Kanaaf obboloota koo qabeenya wanta biyya lafaa kana, maateriyaala biyya lafaa kana qabachuun keenya Waaqayyo wajjiniin jiraachuu keenyaaf wabii miti jechuudha. Boqonnaa 4 egaa Henoos sun akka Waaqayyo fuulduraa bahee magaala ijaare ilaalla. Boqonnaa 5 irratti immoo akkuma nama isinii kaasee
waa'ee sanyii addaa. Waa'ee sanyii addaa achi keessattuu Abeelii fi Henook amma akkan irratti dubbadhe argitaniirtu. Kutaa 13 kana garuu dhuftanii boqonnaa 6 yeroo laaltan boqonnaa 6 kana keessatti qaroomina isa jalqabaa irratti firdii Waaqayyoo mul'ate argitu jechaadha. Waaqayyo firdiidhaan mul'ate jechaadha. Qaroomina jibbee miti Waaqayyo. Qaroomina kana keessa yaada namaatu ture. Yaada namaa isa yaada Waaqayyootiin falmutu ture. Yaada seexanaatu ture. Yaada ergamaa dukkanaatu ture. Namni karaa Waaqayyoo irraa gore, daandii Waaqayyoo irraa gore. Har'as obboloota koo amanneerra jennee karaa Waaqayyoo irra hin jiraannoo ta'e har'as firdiin Waaqayyoo balbala keessa jira. Daandiirra jira. Waaqayyo eenyumaan sodaatu. Waaqayyo nama obsa malee nama hin sodaatu obboloota koo. Kanaaf qaroomina jalqabaa irratti keessattuu uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee hanga uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 19 irratti Waaqayyoon firdiidhaan mul'ate jedha. Hin faradee jedha. Bafirdi tagallata ilaala. Maaliif hojjettan amala addunyaalessaatu faalame. Amala addunyaalessaa jechaan all over the world akkuma guutummaa addunyaatti cubbuudhaan addunyaan guutamte jechaadha. Egaa uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kana dhuftanii gaafa laaltan keessattuu dhaloota baay'effanti kun gaafidha. Warri waaqarraa'edha. Warri waaqarraa kan jedhu waaqarra namoota jiraatan jechaa miti kan jiru. Ilmaan Waaqayyoo jedhaman durboonni namootaa mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fo'atanitti fuudhanii haadha manaa godhatanii jedha. Ijoollee dhiiraa Waaqayyoo kan jedhu argita asitti. Egaa ijoollee Waaqayyoo kan jedhaman yookaan ilmaan Waaqayyoo kan jedhaman sodaa Waaqayyoo kan of keessaa qaban. Sodaa maalii? Sodaa Waaqayyoo kan of keessaa qaban. Waaqayyoof kan jiraatan. Keessattuu mucaa Addaam Sheetirraa kan dhalatan. Osoo hin ta'in hin ooluu jedhameeti kan dubbatamu. Kanaaf ijoollee dhiiraa Waaqayyoo yaadni jedhu kun yookaan ilmaan Waaqayyoo yaadni jedhu kuni sodaa Waaqayyoo warra of keessaa qabanidha. Mucaa Addaam Sheet isa jedhamurraa. Bakka Abeel, bakka Qaayaan Abeel ajjeesetti waan kan argatte Sheet nama jedhamudha. Bakka sanatti nama sanarraa warra dhalatanidha. Keessa deebi'ee 14 32 faarfannaa 73 15 dubbisuu dandeessu jechaadha. Kanaaf kana mul'isa. Ilmaan Waaqayyoo kan jedhu kun hiika biraa miti kan qabu. Yaada Waaqayyoo keessa, ilaalcha Waaqayyoo keessa, yaada laphee Waaqayyoo keessa warra jiraatan mucaa Addaam Sheetirraa warra dhalatanidha. Egaa dubartoota ilmaan namaa fuudhuu eegalan yeroo jedhu maal jechuu isaati kan jedhu immoo gaafin nu keessatti uumamuu danda'a. Dubartoota akkas jedhamiti dubartoota ilmaan namaa fuudhuu eegalanii durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an arganii dubartoota ilmaan namaa fuudhuu eegalan yeroo jedhu isa hin ajajamne sana ilmaan Qaayaan fuudhuu eegalanii jechuu isaati. Ilmaan eenyuu? Ilmaan Qaayaan. Waa'ee Qaayaan immoo boqonnaa 4 irratti sirriitti ilaalleera. Qaayaan aarsaa isaa Waaqayyo ilaaluu gaafa diduu fuuldura Waaqayyooti akka ba'e obboleessa isaa Abeel akka ajjeese achii booda naannoo Waaqayyo kaayirraa ba'ee gara ba'a Eden dhaqee magaala akka hundeesse gaa'ela akka dhaabbate ilma isaa Henooshin maqaa magaalattii akka moggaase macaafni qulqulluun dubbata. Namni kun karaa Waaqayyoo irraa goreeraa jechaadha. Kanaaf durboota ilmaan namaa fuudhuu eegalan yeroo jedhu isa hin ajajamne isa Waaqayyoof hin bitamne sana ilmaan Qaayeen isa daandii Waaqayyooti fuula Waaqayyooti bahe otoo Waaqayyootti dubbatu isa dide san dhaqanii akka fuudhan kutaa dubbatu jechaadha. Kan egaa uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti ilaaluu dandeessu. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo yaadni jedhu ijoollee Waaqayyoo warra Waaqayyoof jiraatan yaadni jedhu namoonni tokko tokko ergamoota akka jedhan ilaalchi kun fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Maaliif fudhatama hin qabne yoo jettan maaliif beektonni tokko tokko ergamoota jedhu. Ergamoota sababbiin hin taaneef Maarqos 12:25 Maatewos 22:30 gaafa dhuftanii dubbistan keessattuu Maatewos 22:30 akkas jedha. Du'aa ka'utti akka ergamootaa Waaqayyoo warra Waaqa keessaa ta'u malee hin fuudhan hin heerumanis jedha. Kana gooftaa Yesuus Kiristoos
waa'ee namoota dubartii abbaan manaa du'e fakkeenya yeroo kaasu fariisonni yeroo gaafatan deebii Kiristoos kennedha. Du'aa ka'uutti akka ergamoota Waaqayyoo warra Waaqa keessaa ta'u malee hin fuudhan hin heerumanii. Du'aa ka'uun booda dubartiin tokko abbaan manaa hedduu ishii fuudhee booda gaafa du'aa ka'uun ta'ee kan eenyutti taati jedhanii gaafii gaafataniif gooftaa Yesuus Kiristoos deebii deebiseedha kutaan kun. Kanaaf kan asirraa kan argitan ergamoonni hin fuudhanis hin heerumanis. Manaafis tinaa jechuudha. Kanaafuu ilaalchi ijoollee Waaqayyoo kan jedhu kun ilmaan Waaqayyoo kan jedhu kun ergamoota ilaalchi jedhu ilaalcha dogoggoraati jechaadha. Ilaalcha sirrii miti. Ilaalchi akkasii ni ka'a waan ta'eef yaada kan akkanatti hin hubannu. Lakkoofsa 5 irra dhuftanii gaafa ilaaltan galuu jal'inni namaa Waaqayyoon dheekkamsiisuu isaa kutaa dubbatudha. Waaqayyo yommus jal'inni namaa lafarratti baay'achuu isaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu tokkoffaan yaada lammaffaan qopheessu hundinuu jedha obboloota koo hundinuu ani baay'umna ajaa'iba. Namni akkamitti guutummaan guututti jal'inaan guutame hundinuus jal'aa duwwaa ta'uu isaan arge hundumatu jallate. Hin arge Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaa hin jibbe guutummaa garaa isaatiin hin gaddee jedha. Kanaaf hammeenyi lafarratti baay'ate yaada jedhu argitu. Kanaaf bara Noah kan isin argitanii amalli hamaan namaa amalli ulfaatan namaa keessattuu wantoota ijoo ta'an lamatu ifatti ba'e. Yookaan amalli hamaan namaa lama ifatti ba'e jechaadha. Haala ifa ta'een namni waan gurguddaa lama keessattuu wanta Waaqayyotti gaddu lama ifaan hojjechuu eegale namni. Tokkoffaa uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 2 dhuftanii gaafa ilaaltan warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fo'atanitti fuudhanii haadha manaa godhatanii jallina kajeellaa foonii argitu iddoo kanatti. Qaccee warra Waaqayyoof hin ajajamne wajjin gaa'ela dhaabbachuu eegalan. Kajeellaa foonii isa hamaa. Amanaan bara kana gaa'ela dhaabbachuu barbaachisee kiristaana wajjiniin gaa'ela dhaabbachuu kan qabu. Fedha foon isaatii duukaa bu'uu hin qabu. Iddoo kanatti kan argatan garuu kajeellaa foonii isa hamaa. Sanyii Qaayin qaccee Waaqayyo abaare. Qaccee si'a jalqabaatiif dhiiga dhangalaasu eegale. Qaccee Waaqayyotti gaddee dhaqanii fuudhan jedha. Kajeellaa foonii. Foon ofii duuka bu'u. Waan foon ofiitti mijatu duuka bu'u. Wanta akkanaa dhumni isaa badiidha obboloota koo. Ani pheenxedha jettanii of hin shawwadinaa. Wanta duuka buutan adda baasa. Foon keessan duukaa buutan dhumni isaa badiidha. Dhumni isaa si'oolidha. Dhumni isaa gaabbii bara baraati. Gaaf sana momtuu nama hin baasu obboloota koo. Har'a guyyaan itoo jiru yoo deebi'uu baanne. Kanaaf bara Nohi amalli hamaan namaa lama ifatti bahee ture. Tokkoffaa kajeellaa fooniiti. Lammaffaa waa'ee balleessa hojjechuu. Balleessa. Uumama 6:11 dhuftanii gaafa ilaaltan lafti immoo fuula Waaqayyoo duratti manca'aa ta'e humnaan walirratti ka'uunis hin guutee jedha. Humnaan hin manca'e lafti jedha. Maaltu guute lafa jedhaa? Humnaan walirratti ka'u. Humnaan wal ari'achuu. Amma addunyaa kana keessattis waldaa keessattis mee bara kana wanta arginu kanaan obboloota koo. Nutumti warrumti macaafa qulqulluu baannee deemnullee jireenya kanaan kan guutamnedha bara kana. Humnaan walirratti ka'u. Kanaaf hammeenyi lafarratti baay'ate bara Nuhu lamman kun tokkoffaa kajeellaa fooniiti. Lammaffaa waa'ee balleessa hojjechuuti. Maal jechaadha kun? Hammeenyi luugama malee karaan inni ittiin mul'atu karaa kajeellaa fooniitiin fi karaa waa'ee
balleessu hojjechuutiin ture jechaadha. Akka farda luugama kutee, akka farda takaallaa kutee namni kajeellaa foonii duukaa gulufuu eegale jechaadha. Karaa waa'ee balleessaa hojjechuutiin guutame jechaadha. Humnaan walirratti ka'u, humnaan walirratti, humnaan obboleessa irratti, humnaan obboleetti irratti karaa jallinaa irra deddeebi'uun lafti guutamteedha. Isa qofa miti. Seeraan ala jiraachuun, waaqayyoon sodaachuu dhiisuun, suusiin ejjuu bara kanas jira jechaadha. Seeraan ala jiraachuu, jireenya gadhiisii jiraachuu, akka barbaadanitti jiraachuu, waaqayyoon sodaachuu dhiisuu. Macaafa Iyyoob boqonnaa 28 lakkoofsa 28 dhattanii gaafa dubbistan waaqayyo sodaachuun ogummaadha. Cubbuurraa fagaachuun hubannaadha. Bara kana dhaloonni hubannaa fi ogummaa buusee qullaasaa kaata. Qullaa gara biddaatti kaata, gara si'oolitti kaata. Innumti mana waaqayyoo keessa jira jettanis qullaan kaatin. Amantiin itti fayyide sun gatii dhiigati, gatii qaraaniyooti. Dhiiga waaqummaatu dhangala'e. Lallabuun kee, faarfachuun kee, raajuun kee qofti gahaa miti. Jiraachuudhaaf of kenni. Aarsaa ta'uudhaaf of qopheessi. Keessattuu Maatewos 24:37 bara Nohitti jedha akkuma turedha. Gooftaa Yesuustu dubbata kutaa kana. Bara Nohitti akkuma ture. Bara dhufa ilma namaattis akkasuma in ta'a. Baay'ee namatti tolame sagalee waaqayyoo obboloota koo. Baay'ee otoo hin cinqaatiin oo dhaggeeffanne bara Nohi akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma ta'a jedhe Gooftaa Yesuus. Waa'ee isaa yeroo dubbatu. Bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan akka nuti bara kana goonu jechaadha. Sagalee waaqayyoo dubbisi hin dubbisu. Kadhadhu hin kadhadhu. Kennaa keessa kee jiruun waaqayyo tajaajili hin tajaajilu. Cubbuu fammeenyarraa fagaadhu hin fagaadhu. Garuu ati maali? Ani peenxedha isiniin jedha dhaloon. Miira isaa duuka gulufa. Waa'ee nyaachuuti kan lallabamu, waa'ee dhuguuti kan lallabamu, waa'ee fuutaa, waa'ee heerumtaati kan lallabamu. Obboloota koo qilleensa sobaa keessaa ba'a. Nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turanii jedhe Gooftaa Yesuus. Abbaan barichaa. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufe hunduma isaanii haree sokkeetti. Obboloota koo Kiristoos hin dhufa. Kiristoos gaafa dhufu garuu warra fudhataman taatu moo warra badan taatu? Warra mootummaa waaqayyoo galan taatu moo warra mootummaa waaqayyoo hin galle taatu? Otoo hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuman ta'a. Hindidan Noh waggaa 120 markaba gaafa hojjetu itti qoosaa turan. Akka gowwaatti ilaalaa turan. Bara kana kadhachuun, bara kana dubbisuun, aarsaa wangeelli kaffalchiisuudhaaf foon ofii bitachuun bara kana akka gowwummaatti ilaalame obboloota ko. Cubbuu hojjechuun qaroomina miti. Yaada waaqayyoo irraa adda ba'uun qaroomina miti. Kadhachuu dhiisuun, sagalee waaqayyoo dubbisuu dhiisuun, jireenya ofii akka sagalee waaqayyootti maaneej gochuu dhiisuun qaroomina miti. Arraba keessan to'adhaa, dubbii keessan to'adhaa, uffannaa keessan to'adhaa, ilaalcha keessan to'adhaa. Akka bara Noh jedhe. Tasa isaanitti dhufe. Bishaan badii sun tasa dhufe. Hin dhufu jedhanii tokko sanuu tasa dhufe. Jireenya baduuf hin cinqaminaa. Jireenya hin banneef cinqamaa. Jireenya yeroodhaaf ta'eef hin cinqaminaa. Jireenya hin kufneef cinqamaa. Roomaa 1:32 dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa 6 waaqayyo nama lafarratti uumuusaa hin jibbe kan jedhu argitu. Isa qofa ta'uu hin taane dhiifama. Guutummaa garaa isaattinis hin gaddee jedha. Hin jibbe guutummaa garaa isaattinis hin gaddee yaada jedha argitu. Kanaaf waaqayyo cubbuu namootaa fi ajajamuu diduu isaanii irratti akka gadduu fi akka tuqamu yeroo darbe sirriitti ilaalleerra waaqayyoon akka gadduu. Garuu hin jibbe jechi jedhu Amaariffa keessattuu tatsatsata jedha. Tatsatsata ማለት
dhiifama gochuusaa gara firdiitti jijjiiree jechaadha, waan biraa miti Waaqayyo. Isa dhiifama godhu sana namni cubbuudhumaan itti fufuudhaaf kaanan kanaaf jijjiiruu danda'a jechaadha obboloota koo. Nutis yoo karaa keenya jijjiiruu baanne, yoo ilaalcha keenya jijjiiruu baanne, yoo laphee keenya qulleessuu baanne dhiifama isaa sana gara firdiitti jijjiiruu danda'a. Nuyi kan nu oolchuu amanuudhaaf gatiin nuti kaffalle hin jiru. Bilisaan kaffallee ayyaanichaan fayyinee gatiin nuti baafne hin jiru fayyuu keenya fi erga fayyinee booda garuu yaada Waaqayyoo fayyina keenya isa nuuf dhugoomsu jireenya qulqulluu keessa hin deddeebinu yoo ta'e Waaqayyoon dhiifama isaa sana gara firdiitti jijjiiruu danda'a. Kanaaf hin jibbe jechi jedhu dhiifama gochuusaa gara maalitti jijjiiran isiniin jedhee firdiitti jijjiire isa jedhu kan mul'isudha jechaadha. Inni kan biraa wanti nuti asirratti hubachuu qabnu amallii fi kaayyoon isaa kan hin jijjiiramne ta'uusaati. Waaqayyoon amallii fi kaayyoon isaa kan hin jijjiiramne ta'uusaa. Haala dhala namaatiin yeroo baay'ee murteessa jechaadha. Haala dhala namaa irratti, haala namoota irratti, haala jireenya namoota irratti, haala deddeebii namoota irratti hundaa'ee kan murtaa'udha jechaadha. Yaaqoob 1:17 dubbisuu dandeessu. Keessattuu 1 Saamu'eel 15:29 gaafa dubbistanii Waaqayyo inni Israa'eliif ulfina ta'e akka namaa miti jedha. Waaqayyo inni Israa'eliif ulfina ta'e akka namaa miti. Inni hin sobu, hin gaabbu. Wanti akka namaatti isa gaabbisiisu hin jiru. Kanaaf kontekstii kitaabicha akkasitti hubachuu qabna. Waaqayyoon hin sobus, hin gaabbus. Akka dhala namaa yaade karoorse tokko hin dhiisu jechaadha. Garuu namoonni karoora sana keessa hin galle hin rukutamu malee Waaqayyoon karoora isaa sana hin jijjiiru. Kan haala kanaan hubannu. Inni kan biraa namoonni fedha isaatiif haala agarsiisaniin of kennuu, miira fi raawwiin yaada isaa jijjiira jechuudha. Of kennuu isaanii ilaalee, miira isaanii ilaalee, raawwii yaada isaanii ilaalee Waaqayyoon yaada isaa jijjiira jechuudha. Ba'uu 32:14 dubbisuu dandeessu. 2 Saamu'eel 24:16 ilaaluu dandeessu. Hisqeel 18:1 Yoonaas 3:10 ilaaluu dandeessu jechaadha. Keessattuu Ermiyaas 18:7 irratti sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Ermiyaas 18:7 irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Macaafa Ermiyaas 18:7. Battaluma ani saba tokko yookiis mootummaa tokko buqqisuuf, kuffisuuf, balleessuuf saba tokko yookiin maal tokko mootummaa tokko tokkoffaa buqqisuuf, lammaffaa kuffisuuf, sadaffaa balleessuufis dubbadhutti eenyu Waaqayyo. Sabni ani itti dubbadhe sun karaa isaa isa hamaa irraa yoo deebi'e wanta hamaa isa ani itti fiduuf yaade sana nan dhiisaa. Kana jechaa Waaqayyotu yaada jijjiiratu hin taane yaada Waaqayyoo bara baraa sanarraa namni gore sun gara yaada Waaqayyoo bara baraatti yoo deebi'e firdii fiduuf yaade sana Waaqayyoon dhiisa jechaadha. Nutis akkasuma bara kana obboloota ko. Fayyina arganne, fayyina bara baraa arganneef of eeggannoon goonoo ta'e. Baay'een keenya dhaloota baadiyyaa turreedha waan ta'eef baadiyyaa mana citaa tokko keessaa gara mana qorqoorroo gaafa fudhattan kurraazitti ibidda qabsiiftanii gaazitti qabsiiftanii yoo deemtan qilleensa akka rukunneef of eeggattu. Gaazii qabate san gaazii manatti qabsiiftan san akka hin dhaabneef harka keessaniin daheessitu. Fayyina keenya akkanuma addunyaa jeeqamtu kana keessatti fayyina karaa Kiristoos nuuf kenname hin kunuunsinu yoo ta'e obboloota koo nurkaa dhaamuu danda'a. Barsiifni sobaa bara kana dhaloota qilleensa rakkanumaan akka gulufu godhu waan gadhiifameef nurkaa dhaamuu danda'a. Fayyina keenya, dubbii keenya of eeggachuudhaan, uffannaa keenya of eeggachuudhaan, kadhachuudhaan, sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaan, wangeela warra namannetti himuudhaan, arraba keenya wangeela himuu qofa otoo hin taane immoo jireenya keenyaan fakkeenya ta'uudhaan deddeebi'uun nurraa eegamachaa. Ermiyaas 26:26 fi lakkoofsa 13 ilaalchuma akkasii qaba. Keessattuu Ermiyaas 26:3 isaan dubbicha dhaga'anii karaa isaanii isa hamaarraa yoo deebi'an deebi'uu
Akkan deebi'u na gargaari jedhanii kadhachuu qofa miti. Bara kana kan baay'ate akkan deebi'u na gargaari jedhee kadhata namni. Garuu karumsa narra jiraata. Argitanii kadhachuu achiin booda deebi'uu. Deebi'uu jechaan karaa jijjiiruu jechaadha. Kaabatti deemtoo ta'e gara dhiyaatti deemuu jechaadha. Dhiyatti deemtoo ta'e gara baatti deemuu jechaadha. Deebi'anii ani immoo hojii isaanii saamaadhaaf jedhee isaan adabuuf yaade nan dhiisaa yoo deebi'an. Deebi'uu jechaan sa'a 24 jilbeeffatanii naa dhiisi jechuu qofa miti. Naa dhiisi jennee erga kadhannee booda erga kaanee booda karaa jijjiiru wanta sana dhiisudha. Asuma Ermiyaas 26:13 akkas jedha. Kanaaf isin amma amala keessanii fi hojii keessan tolfadhaa. Tokkoffaa amala. Amalli nama karaakteriin gaafa sirratu hojiitu sirrata. Karaakteriin gaafa sirratu hojiitu sirrata. Bara kana keessattuu maaltu baay'ata isinitti fakkaate? Namoonni jecha ulfaataa, jecha hadhaa'aa tokko keessa isaaniitii baasanii dubbatanii ani keessi koome hamaa hin qabu jedhu. Indee abaarsa eessaa fidde? Dallansuu sana eessaa fidde? Wanta waaqayyo ittiin kabajne sana eessaa fidde? Caafni qulqulluun maal jedhee dubbataa? Wanta garaan guutame, wanta keessa, wanta lapheen guute afaan dubbataa. Kanaaf sossobaa keessaa ba'uu qabna jechaadha. Kanaaf isin amma amala keessanii fi hojii keessan tolfadhaa. Waaqayyo gooftaa keessaniif abboomamaa. Amala keessan, amala jechaan kaaraakter, biheevar, ባህሪያችሁን አስተካክሉ። ከዛስ ፐርፎርማንስ ተግባራችሁን ደግሞ አስተካክሉ። hojii keessanis sirreeffadhaa, tolfadhaa. Waaqayyo gooftaa keessaniif maal godhaa? Abboomamaa. Namni gaafa kaaraakterii fi hojiinsaa tolfatee waaqayyoof abboomamuu eegala. Innis wanta hamaa isa isinitti fidu yaade sana hin dhiisaa. Yoom? Amala keessan, hojii keessan yoo tolfatta. Yoo tolfachuu baattanoo hojiidhuma hamaa isin hojjettan sanatu firdii qabatee dhufa. Waaqayyo namatti hin faradu baay'ee. Bara dhumaattis baay'ee hubachuu kan qabda waaqayyo namatti hin faradu. Eenyumtuu firdii jala kan galus, firdii jalaa kan ba'us hojii hojjetu sanaan. Malee waaqayyo namatti hin faradu. Hin hatta'oo ta'ee, hin ejjita'oo ta'ee, hin sagaagaltoo ta'ee, hin jibbitoo ta'ee, arraba keessa hin qusattoo ta'ee, dubbiidhaan of hin eeggattu, arraba keetiin hin jarjarta'oo ta'ee, bara dhumaatti hojiidhuma hamaa sanatu si adaba waaqayyo miti. Gaarii hojjettoo ta'ee, amantii amante sanaaf jireenya qulqulluu, amantii Kiristoosii ife sanaaf immoo jireenya gitu akka sagalee waaqayyootti deddeebi'uu keessa qulqullummaan, qajeelummaan jiraatta'oo ta'ee, firdii jalaa kan si baasus hojiidhuma hojjettu sanaa jechaadha. Kanaaf gaabboon waaqayyoo uumama isaa waliin hidhata jabaa inni qabu kan mul'isudha jechaadha. Gaabboo waaqayyoo kanarraa kan argatan uumama uume wajjiniin hidhata jabaa inni qabu kan mul'isudha. Jaalalli dhala namaatiif qabuu fi firdii isaa irraa gahu dhiyeenyaan hordofuusaa kan mul'isudha jechaadha. Firdii dhala namaarra gahu, firdii gara dhala namaa dhufu dhiyeenyaan hordofuu waaqayyoo kutaa mul'isudha jechaadha gaabboo kan jedhu kun. Faarsaa boqonnaa 129 lakkoofsa 7-18 yeroo qabaattan dubbisa. Egaa wantoota kana yoo kaasne yaadni nuti lammaffaa irratti arginu egaa tokkoffaa irratti kan ilaalle amala addunyaalessaa faalame irratti firdii waaqayyoo mul'atedha kan amma nuti ilaalaa turre. Inni lammaffaan kan ilaallu immoo Noh nama qajeelaa yookaan haftee hambisuuf qophii taasifame jechuudha. Waaqayyoon immoo haftee argate jechaadha. Maatii 8 argate. Bara bishaan badii sana nama 8 qofa argate. Uumama keessaa 2 markabatti galchee maatii 8 qofa nama argate. Isaantu lafa guute. Kan ammoo uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 9-22 dubbisuu dandeessu. Keessattuu lakkoofsa 9 maal jedhee dubbata? Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa. Iddoo kanattis hojii isaatu baase nama kana. Namoonni sun jallina gaafa hojjetan inni immoo waan qajeelaa hojjete. 1000 keessaa tokko ta'uu dandeessa. Waaqayyo ufan jiraadhu itti qajeelin hojjedha. Kana gaafa gowwaa jedhamuu dandeessa. Nama homaa hin beekne jedhamuu dandeessa. Faaradha muudii hin qabu jedhamuu dandeessa. Haa jedhani
Guyyichi adda baasa waan ta'eef akka gingilchaa guyyaan sun gaaf sana eenyumtuu fakkeessee fuulduraan dhaabbatu waan ta'eef. Guyyichi adda baasa waan ta'eef. 1000 keessaati kophaa kee yoo taate qajeelinaaf jiraadhu. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa, nama balleessa hin qabne turedha. Amazing word. Nama balleessa hin qabne ture. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraate. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Hiddi dhaloota sanyii Nohi kanatti fufee hin lakkaa'amaa jedheeka. Egaa namoota bara sana turan hundarraa cubbuu fi hamminarraa kan fagaate Nohi nama qajeelaa turedha. Bara hamaa jidduutti nama tokko kan isa wajjin tokkummaa dhugaa taasise argate Waaqayyo. Bara hamaa, bara ulfaataa, bara namni hundinuu uumamni hundinuu Waaqayyo irratti hammaate irratti lafti manca'ee jedha gaarratti yeroon isin dubbisu yaadattoota. Waaqayyo garuu nama argate. Uumama boqonnaa 6 dhuftanii gaafa laaltan Waaqayyo yommus jallina namaa lafa irratti baay'achuusaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuus jal'aa duwwaa ta'uusaa in arge. Uumama hundatu manca'e. Hunda kan jedhu argitu. Kanaaf Waaqayyoon dhaloota hamaa kana keessatti eenyu argate? Nohi argate. Nohi nama akkamiitu ture? Nama qajeelaa ture. Nama balleessa hin qabne ture. Karaa Waaqayyoo nama deddeebi'u ture. Waaqayyo wajjin nama jiraate ture. Qajeelinni nurraa eegama bara kanas. Machiis balleessaa hin hojjennu otoo hin taane balleessa hojjennullee laphee dhiifamaa fi laphee qalbii jijjiirannaan deddeebi'uu qabaachuu qabna. Inni karaa Waaqayyoo yeroo deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraatedha. Waaqayyo wajjin jiraachuu jechaan karaa Waaqayyoo yeroo deddeebi'u jechaadha obboloota koo. Malee Waaqayyo wajjin hin jiraachuu jechaan iyyuu wacuu qofa miti. Namni tokko Waaqayyo wajjin hin jiraadha jedhe karaa Waaqayyoo yeroo deddeebi'uu qaba. Inni karaa Waaqayyoo yeroo deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate jedha. Kanaaf egaa Nohi nama qajeelaa yookaan haftee hambisuu qophii taasifame keessatti tokkoffaa kan argitani bara sana namoota jiran hunda keessaa ofiisaa adda baase Nohi. Adda of baase. Adda ba'a. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf, mootummaa qajeelinaa dhaaluudhaaf, firdii jalaa bahuudhaaf pheenxee jedhamuun keessan qofti gahaa miti. Kennaa isin keessa jiru lallabuu keessan qofti gahaa miti. Adda ba'a. Adda of baase Nohi. Uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 1. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 7 dubbisa. Inni garuu lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 5 dubbisa. Bara biyya lafaa isa kan warra Waaqayyo malee jiraatanii bishaan irra lolaase. Nohiin isa qajeelina lallabu namoota biraa 7 wajjin oolche malee biyya lafaa isa bara durii sana hin qusannee jedha. Hin balleessee jedha. Bara badii sana keessatti garuu Nohii fi maatii isaa 7 lubbuu 8 Waaqayyo oolchee jedha Phexros. Maaliif oolche Waaqayyo? Dhaloota hunda yeroo balleessu Waaqayyo maaliif oolche? Hojii isaatu qajeelaa ture. Nama balleessa hin qabne ture. Karaa Waaqayyo yeroo nama deddeebi'e ture. Waaqayyo wajjiniin nama jiraate ture. Kan si oolchus, kan sitti farachiisus obboleessa koo obboleettii koo fayyina bilisaan arganneerra erga fayyinee booda garuu jireenyi nuti jiraannu murteessadha. Jireenyi nuti jiraannu iddoo keenya murteessa. Akkamitti jiraatta? Akkamitti dubbatta? Akkamitti uffatta? Akkamitti hojjetta? Akkamitti yaadda? Akkamittiin deddeebita Waaqayyo fuulduratti? Waaqayyo fuulduratti nama fuulduratti miti. Waaqayyo iddoo hundatti argama. Waaqayyo hunduma beeka. Waaqayyo fuulduratti waan itti dhokate hin jiru. Yaada garaa keenya isa dhoksaa sana arga. Isa eenyumtuu qoree bira hin geenye sana Waaqayyoon arga. Kanaaf adda of baase Nohi. Lammaffaa irratti Nohi maal hojjete? Gara jireenyaatti kan dhufes Waaqayyo waliin hidhata uumuu isaatiin. Gara jireenyaatti dhufuu barbaaddu Waaqayyo wajjin hidhata sirrii uumaa. Kakuu haaraa keessattis dhaloota babbadeerraa of eegnee jiraachuun ayyaana fi dhiifama isaa godhu. Waaqayyoon faana amanannaa keenya cimsinee ijaaruu qabna.
Of eeggannee jiraachuu qabna. Dhiifama isaa shaakaluu qabna. Daandii isaarra deddeebi'uu qabna. Akka yaada sagalee Waaqayyootti jiraachuu qabna. Waaqayyo wajjin hidhata uume. Gaafa Waaqayyo wajjin hidhata uumtan waan biraa faana hidhatan uumtan, cubbuu faana hidhatan uumtan. Uumama 22:7 ilaalaa. Uumama 5:22 akkasuma Ibroota 11:7 dubbisaa. Sirriitti haala ifa ta'een ka'a. Inni kan biraa Nuh maal hojjete jettan kakuu haaraan lallabaa qajeelinaa akka ta'e dubbata. Nuh kakuu haaraan illee namni Nuh jedhamu kun lallabaa qajeelinaa akka ta'e kutaa nama isinii dubbise 2 Phexros 2:5. Inni lallabaa qajeelinaateedha. Qajeelina lallabuu Nuh isa qajeelina lallabu jedha. Arraba isaa qofa miti kan lallabu, jireenya isaatu lallaba. Arrabaan lallabnee maa jireenya hin lallabnuu ta'e nuti warra qajeelina lallabnu hin jedhamnu, warra afaan hin dubbatu jedhamna malee. Ba'uu boqonnaa 2:3-5 ilaaluu dandeessu. Wanti bishaan irra socho'u keessattuu 6:14 irratti kan argatanii ati muka ta'urraa markabicha tolchi, keessa isaatti kutaa kutaa baasi, keessa fi duubanis leelee lafa keessaa argamuun duuchi markaba hojjedhu jedheen. Markaba kan hojjechuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 120 fudhatee jedhameeti kan tilmaamamu. Kanaaf wanti bishaan irra socho'u markaba yoo jedhamu bakka kanatti daa'imichi Museen guuboo inni keessa taa'e qofti tuqameera jechaadha. Waa'ee markabaa, waa'ee Musee wajjin wal qabsiisaa. Museen ba'uu keessatti gooboonni keessa ture. Gooboo keessa akka kaan dubbataa. Kanaaf markaba kan jedhu kun ibsa bal'aa kan argitan iddoo kanatti jechaadha. Kutaa kanarratti sirriitti bal'inaan argitu. Hangi baachuu isaatis egaa markabni Nuh baabura irratti kan fe'aman diinaara 300 yoo ta'u, gosa bineensotaa 7,000 qabu akka danda'u tilmaamameera. Haalaan isiniin jedhee markabni namni kun hojjetee hangi baachuu isaatii baabura irratti kan fe'amu yookaan gara diinaara 300 gatii diinaara 300 yoo ta'u, gosa bineensotaa 7,000 qabu akka danda'u kan baachuu akka danda'u tilmaamameera. Ibroota 11:7 amantoota firdii fi du'a jalaa kan oolchu fakkeenya Kiristoosis akka ta'e caqasameera jechaadha. Wanti kun amantoota firdii jalaa kan oolchu, Nuh firdii jalaa kan ba'e, markaba hojjetee markabicha keessatti gale. Markabicha sanaan firdii jalaa oole. Egaa Waaqayyo Abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoos nuuf qopheesseera, nuuf fanniseera, lubbuu isaa dabarsee nuuf kenneera. Ga'een keenya gara isa fayyisuu, daandii isa fayyisuu kana keessatti galuudha. Gara mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf karaa Kiristoos kana filachuudha. Erga filannee booda immoo keessa deddeebi'uudha. Uumama 6:14 maal jedha? Ati muka ta'urraa markabicha tolchi, keessa isaatti kutaa kutaa baasi, keessaa fi duubanis leelee lafa keessaa argamuun duuchi jedha. 1 Phexros 3:20 dhuftanii gaafa laaltan isaan hafuurota namoota warra du'an warra dura bara Nohitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafanidha. Markaba kana namoonni muraasni, kana jechuun lubbuun 8 bishaan keessaa oolan. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Fakkeenya cuuphatii jedha. Cuuphaan waan ittiin karaa du'a ka'uu Kiristoos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyotti himatanidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti jedha. Waa'ee cuuphaa akkaasaa jechaadha. Fakkeenya sana wajjiniin Phexros wal qabsiisa. Baranoo bishaan keessaa namoonni kan oolaniif, badii keessaa namoonni kan oolaniif markabicha keessa galaniiti. Kanaafuu kun fakkeenya cuuphateedha. Cuuphaa jechaan immoo addunyaadhaaf du'u, Kiristoosiif jiraachuudha. Warra addunyaadhaaf du'an
Addunyaa kan jedhu kun uumama mul'atu gaarreen tulluuwwan otoo hin taane cubbuu addunyaa isa hamaa hafuura hamaa isa daabiloos Lusiifar samiirraa gad darbatame hojii isaa isa hamaadhaaf warri du'an yaada isaatiif warri du'an yaada waaqayyootiif immoo hin jiraatu. No yaada waaqayyootiif jiraate addunyaa hamaa bara sanaatiif hin du'e. Kanaaf waaqayyoon karaa qopheesse, markaba qopheesse. Bishaanichi gaafa guutuu waanuma dhaloota balleessu sanatu isaaf immoo oolmaa ta'e. Gaafa waaqayyoof jiraattan obboloota koo wanti dhaloota balleessu isin hin baata. Waanuma dhaloota balleessu sanatu isa baate. Dhaqee tulluu araaraatti irra isa kaa'ee jedha. Itti dhufna boqonnaa 7-8 irratti. Bishaanichi hangam akka ture sirriitti ibsa isa saallaa. 6-18 garuu dhuftanii gaafa laaltan si wajjin garuu kakuu nan galaa. Ati markabichatti illitta. Ati manaa kee, ilmaan kee, dubartoonni ilmaan kees si wajjin illitu jedheen Waaqayyo. Kakuun si faana galaa jedheen. Maaliif namni kun nama qajeeladha? Maaliif namni kun nama ammeenya irraa fagaatedha? Maaliif namni kun nama karaa Waaqayyoo irra deddeebi'eedha? Daandii Waaqayyoo irra nama deddeebi'eedha. Nama yaada Waaqayyoo wajjin walii galeedha. Kanaaf si faana garuu kakuun hundeessa kan jedhu kun firdii mul'achuuf jirurraa nu adda bahuu isaatiin Waaqayyoon isa oolche. Kunis Nuh Waaqayyootti fi sagalee isaatti amanuu isaa mul'isa jechuudha. Waaqayyoof sagalee isaatti amanuun obboloota koo fokkoruu miti. Baay'ee wacuu miti. Waaqayyoof sagalee isaatti gaafa amantan waan amantan sanaaf hin duutu. Dhiirri tokko dubartii tokko gaafa jaalatullee obboloota koo dhiisaa waan biraa. Hin jaaladhaa qofa miti kan inni godhu. Aakshiniidhaan mul'isa. Waaqayyoof sagalee isaatti gaafa amantan yaada Waaqayyootiif jiraattu. Mallattoon isaa sanaadha. Kalaas. Ibroonni boqonnaan 11:7 maal jedha? Nuh amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanatti ija namaatti hin mul'anneettiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate. Warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka mure. Qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa isa godhatee jedha. Qajeelina amantiidhaan argamus. Obboloota koo kakuun Waaqayyoo cal jedhee miti kan nu faana dhaabbatu. Ani kakuu si wajjiniin nan dhaaba. Waaqayyoon gaafa isaaf jedhu jireenya isaati arge, deddeebii isaati arge. Kanaaf ajajamuun Nuh Waaqayyoof hiika guddaa qabachaadha. Ajajamuun kee ajajamuun koo sirriitti akka jala sarartan kan hin barbaadu fayyuudhaaf gatiin nuti kaffalle hin jiru. Ayyaanichatu bilisaan nu fayyise, kennaa Waaqayyooti. Erga fayyinee booda garuu ajajamuu wanta qabnu jira. Wanti nuti dhiisuu qabnu jira. Wanti nuti gochuu qabnu jira. Jijjiiramni jireenya keenya irratti mul'achuu qaba. Iddoo ifti jiru dukkanni hin jiru. Iddoo dukkanni jiru ifti hin jiru obboloota koo. Ifas dukkanas wal bukkeen kaa'oo jettan yoo dukkanni dhufe ifatu sokkaa, yoo ifti dhufe dukkanatu sokkaa. Kanaaf akka ijoollee ifa keessa deddeebi'uu qabnu. Yaada Waaqayyoo keessa deddeebi'uu qabnu. Uumama boqonnaa 7:1 dhuftanii gaafa laaltan Waaqayyo yommus Nuhiin dhaloota kana keessaa ati na duratti qajeelaa akka taate waanan argeef Waaqayyotu arge qajeelina isaa. Waaqayyo gubbaadhaa gadi gaafa si argu akkamitti si ilaala? Laphee keessa isa dhoksaa isa namni hin argine sana. Obboleessa koo obboleettii koo kan nama biraa miti argichi kanuma kee kanuma isa dhagaa jirtuuti. Gubbaadhaa gadi Waaqayyo gaafa gadi si argu akkamitti si ilaala? In arge Waaqayyo laphee dhala nama kanaa. Na duratti qajeelaa akka taateen argee jedheen Waaqayyo. Ati warra mana kee hundumaa wajjin markabichatti gali. Horii qe'ee fi horii alaa warra akka qullaa'utti ilaalamu hundumaa keessaa cimdii torba kormaa fi dhalaa warra akka qullaa'utti hin ilaalamin keessaas cimdii tokko kormaa fi dhalaa of duukaa galchi. Simbirroota fi allaattii qilleensa keessa balali'an keessaas akkasuma cimdii torba kormaa fi dhalaa galchi. Kanas sanyii isaanii lafarratti hafee akka jiraatuuf in goota. Uumamni biraallee akka lafarratti hafteen uumamaa akka ta'uuf illee Waaqayyo Nohi sababa godhe. Ani guyyaa 7 booddee guyyaa 40 fi halkan 40
lafarratti bokkaa nan roobsa. Uumama lubbuu qabu ani uume hundumaa lafarraa nan haxaa'a jedhe. Nohis kana hundumaa akkuma Waaqayyo isa abboometti raawwate. Action lallabuu miti obboloota koo. Raawwitu nu oolcha. Kennaa kana bilisaan Waaqayyo nuu kennine erga fayyinee booda raawwitu nu oolcha. Raawwiin yookaan firdii jala nu galcha yookaan firdii jalaa nu baasa. Kanaaf haa dammaqnu, dammaqaa. Jireenya keessan ilaalaa. Amantiin hojiirra adda ba'e amantii du'aadha. Amantiin du'aan immoo mootummaa Waaqayyoo nama hin galchudha. Yaaqoob ergaa isaa irratti obboleessi gooftaa. Kanaaf obboloota koo dammaqaa. Wanti ta'uuf jiru ta'uuf jira. Wanti dhufuuf jiru dhufuuf jira. Addunyaan kun baduuf jira. Kiristoos firdiin mul'achuuf jira. Hojiin kee akkami? Atumti numti kana dhageessu. Obboleettii koo, obboleessa koo, karaan kee akkami? Daandiin kee akkami? Karaa namoota baay'een hordofinaa. Karaa dhugaa hordofaa. Karaa miira keessanii, karaa seexanaa, karaa namoota baay'eedhaan hoyi bara kana jedhamuun hordofinaa. Karaa isa sirriidha ta'e, isa Hafuurri Qulqulluun keessan jiru isiniif dhugoomsu. Karaa isa qajeelaa hordofaa. Maaliif? Addunyaan kun darbuudhaaf sa'aatii 11ffaarra jirra. Kiristoos dhufuudhaaf sa'aatii 11ffaarra jirra. Otoo nyaatan, otoo dhugan, otoo fuudhan, otoo heeruman Maatewos irratti Gooftaa Yesuus akka dubbate akka baranoo tasa akka bishaan badiisu nutti dhufe, tasa Kiristoos nutti dhufe firdii jalatti akka hin galleef amantii bilisaan arganne, fayyina bilisaan arganne sana jireenya qulqullummaadhaan haa eegnu. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Ayyaanichi, araarichi, gargaarsi Waaqayyoo Waaqarraa ta'e hunduma keessaniif haa baay'atu. Waaqayyoon yoo achiin nu ga'e fedha Waaqayyooti ta'e kutaa 14 immoo seera uumamaa boqonnaa 7 laallaa yeroo dhumaaf qajeelfama kennamanii fi bishaan badii kan jedhudha. Kunis uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 19 irratti kan jirudha. Dubbisaa qophaa gaafii qabaattan koottaa. Anas kadhata keessaniin na yaadadhaa. Ayyaanniif araarri Waaqayyoo golaa fi bakka iddoo haala jirtaniif hunduma keessan warra dhiiga Kiristoos Yesuusiin bitamtan warra Kiristoos fayyisaa ta'uu isaatti amantaniif haa ta'u. Araarri Waaqayyoo golaaf lafa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa, eebbafillee ta'a.